ati manna tolchite qalbiiti yaaboochite akki ijoollee boochite of kule nama raachite intala ati manna tolchite qalbiiti yaaboochite akki ijoollee boochite of kule nama raachite. Yoya malle yoya nageenyi badhaadha babaaru fayyaa ijoollee yoya warri ijoolleen fayyaa nageenyi badhaadha ijoolleen urgooftoo saniinina sagantaan keenya kaarraa affoolkeen keessumaan faa jira wanni ijoolleetiin barsiifannu affoolii hedduu jira durii yookaan oduu durii mammaasa ibboo tabejersaa faaruu algaggaa tokkeen tokkotu maala koofsa yaamne fixnoo hedduu jira tan keessa ta'e ijoolleeteena yookaan namoonni xiqqaa daa'imummaa keessa gara ijoollummaa dabruu jiru tabarsiisan tamii as keessaa irraa akkamiin ijoolleen teena waan sammuu qabattee daftee sammuu qabachuu dandeetti akkamiin ammoo herregallee waan akkanaa sammuu qabachuu dandeetti ka'ennu wal barsiifnaa jechuudha ijoolleen cuftinuu gara jirtanuu na caqasaa isaniin jedhe ijoolleeteen tokkeen tokkochuu lamaan muciree tokkochi molusaanka sadeen susuma lamaan muciree tokkochi molusaanka afran mucsaha sadeen susuma lamaan muciree tokkochi molusaanka shanan shani harka afran mucsaha sadeen susuma ya lamaan muciree tokkochi molusaanka jaan yabbi qaraxa shanan shani harka afran mucsaha sadeen susuma ya lamaan muciree tokkochi molusaanka torbaan naannoo sanbataa jaan yabbi qarataa shanan shani harkaa afran mucsahaa sadeen susumaaya lamaan muciree tokkochi molusaanka saddeettan dhalleencaa torbaan naannoo sanbataa jaan yabbi qarataa shanan shani harkaa afran mucsahaa sadeen susumaaya lamaan muciree tokkochi molusaanka sagalaan yaa'ii booranaa saddeettan dhalleencaa jaay torbaan naannoo sanbataa jaan yabbi qaraxaa shanan shani harkaa afran mucsahaa sadeen susumaaya lamaan muciree tokkochi molusaanka kudhanaan bool saddeeqaa sagalaan yaa'ii booranaa saddeettan dhalleencaa torbaan naannoo sanbataa jaan yabbi qaraxaa shanan shani harkaa afran mucsahaa sadeen susumaaya lamaan muciree tokkochi molusaanka jalallee jedhanii gubbaallee maaniif gaddeebi'anii maaniif tartiib isaati tokkeen tokkochuu lamaan muciree sadeen susumaaya afran mucsahaa shani harkaa yaa yabbi qaraxaa torbaan naannoo sanbataa saddeettan dhalleencaa sagalaan yaa'ii booranaa kudhanaan bool saddeeqaa aganum qoo jedhanii maaniif hin dhiisini tartiib jalaa gubbaa maaniif gaddeebi'ee ijoollee teena warri heenka duri akkanaan affool akkami maaniif ijoollee barsiisaa inni yoo yaan taate waan qaraa fiixee jalqab jedhanii barsiisan kaanii fi ka dudduubaa akkamitti akka waliif fidanuu fakkeenya guyyaarraa tokkeen tokkochuun lamaan muciree sadeen susumaayya yoo ka barsiifnu tahee iftaan ammoo afran mucsahaa shanan shani harkaa jaan yabbii qaraxaa ka barsiif ta'e ka guyyaa qaraa kaan tokkeen tokkochumaa lamaan mucireetii fi sadeen susumaayya deedhuu yookaan dagachuu dandeettee ijoollee tanaafuu agirra barsiistirra of dudduuballee deebi'ettee qaabachiisaa yoo akka kudhanii gadi ulfaataate tokkeen tokkochuu lamaan muciree tokkochi molusaanka sadeen susumaayya lamaan muciree tokkochi molusaanka guyyaa irraa kanumaan dhiista guyyaa ittaanullee ammoo akkasumaan kayitaan afran mucsaa shani harkaa jaan yabbi qaraxaa itti jaan yabbi qaraxaa shanan shani harkaa afran mucsaa sadeen susumaayya lamaan muciree tokkeen tokkochuu irraa dediqeessanii akkasii barsiisuu dandeetta warri waa'ee daa'imaa qorattan yookaan barattanullee mee lakkoofsumayyuu tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan inni barsiisni deebinee sagal saddeet torba ja'a shan afur sadii
lam tokko yoo innu kamir qabatanii waan ijoollee akkanallee qormaattanii ka dudduubattaaf kan akkanumaan abaa caadallee ta'ee yoo akkaan gootanii ilaaltan mee akkamii warri heewwoo umaaf durii akkasitti barsiisan jechuudha. Kuwaan saayinsii yookaan barumsallee namni baratoon taane waan jabduu barnoota nu aadaa qabnu akka ijoolleetiin waan barsiifannu jechuudha. Tarraaqam aganuma tadibi ammoo faaruu ijoollee tahee waan hedduu qabanne isanii gad dhiyaanna akkamitti akka ijoolleetiin warri heen durii qabate faarsuun fakkeenya ijoolleetti sideete golduubaan sideete ahoo ijoollee cha akka itti sosoban ijoollee xixiqqoo rafisanuu odoo raf ufii qabanii ufitti akka malee hammatanii cinqine ijoollee taphachiisaa akkamii daa'imummaa yorraa daa'imirraa agi ijoollee xiqqoo gugurdattummaan barsiisanii cufamaan jedhaniini aadaa teena cufa harkaa qabna jechuudha. Haqa sagantaa dhibiin walti dachaanuu yoo dandeenye akkumitti barsiisanii sunitti gar warri heennaa aadaa sun harka qabu baadiyyaa gar Oromiyaa cufa kee deemne waan waraabni isan biraan ka'uu fi haga danda'e yoo waaqedhe isan biraan ga'a agamuu ummittiin deemuu fi waan akka midhaafadhutti akkanumaan isan biraan geenna qophii biraatiin walti dachaana ijoollee forrii isaaniillee nagaa waaqafee walti dachaana nagaatti.